ta'ee fi gaachanni uummata Oromoo woboon tarkaanfii laalessaa waraana weerartuu PP irratti fudhatu itti fufuun godina Gujii Ba'aa keessatti diina adabee jira. Abdii fi wanteen uummata Oromoo woboon zoonii kibbaa konyaa Gujii Ba'aa keessa socho'u Cibraan Odaa Doolaa Aanaa Gooroo Doolaa ganda Mucoo keessatti dheengadda onkoloolessa 23 2022 waraana gabroonfataa PP irratti tarkaanfii cimaa fudhateen loltoota PP 12 battalatti yoo ajjeesu 15 ammoo madeessee jira. Haaluma kanaan guyyaa kaleessaa jechuun onkoloolessa 24 2022 Cibraan Laga Dambii Aanaa Oddoo Shaakkisoo ganda Tamboo Gadamsoo keessatti tarkaanfii cimaa waraana PP irratti fudhateen loltoota PP 15 battalatti yoo ajjeesu 10 ammoo madeessuun gama meeshaatiin ammoo Awwee Aakaamaa afur hidhannoo guutuu waliin irraa hiikuun galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromootiif oolchee jira. Ammas guyyuma kana Cibraan Laga Dambii Aanaa Sabbaa Booruu ganda Sabbaa Lolaa Lemmuu keessatti tarkaanfii waraana PP irratti fudhateen loltoota PP 8 battalatti yoo ajjeesu 14 ammoo madeessuun injifannoo boonsaa galmeessee jira. Tarkaanfii woboon fudhatu hanga bilisummaa fi walabummaatti itti fufa. Horaa bulaa deebanaa. Injifannoon uummata Oromoof. Deeggartoonni tumsa waboo egeree Oromiyaa US Ameerikaa magaalaa lakkuu fi naannoo ishee jiraatan buusii ji'aan buusan waboo dinagdeen jabeessuu fi gabrummaatti xumura gochuuf yeroo garaa garaatti deeggarsa dinagdee kan gochaa turan yoo ta'u ammas waboo jabeessuuf doolaara Ameerikaa 3,675 qarshii impaayera Itoophiyaa 367 fi 500 waboo qaqqabsiisanii jiran. Deeggarsi waboof godhamu cimee itti fufuun hawaasi Oromoo biyya Deenmaark konyaa Buruisoo Booruu caasaan tumsa waboo ji'a onkoloolessaa bara 2022 qarshii Itoophiyaa 63,600 waboof gumaachanii jiran. Fuula duraafis gumaachi keenya ji'aan hanga bilisummaatti itti fufa jechuun dhaammatanii jiru. Tumsi dinagdee waraana bilisummaa Oromoof godhamu itti fufuun miseensa maadhee imala kaayyoo jaallan kufanii galmaan geenyaa kan taate shamarreen maqaan ishii Sabboontuu Oromoo jedhamtu buusii ji'aan maadhee imala kaayyoo jaallan kufanii galmaan geenyaa keessatti hirmaachaa jirtuun cinatti dhuunfaan qarshii impaayera Itoophiyaa 30,000 waboof arjoomtee jirti. Hanga bilisummaan dhuftutti akkan waboo cina dhaabbadhu waadaa kiyya irra deebi'een haaromsa jechuun waadaa haaromfattee jirti. Deeggarsi waboof taasifamu biyya keessaa fi alaan cimee itti fufuun sabboontonni ilmaan Oromoo maadhee risaa kibba ba'aa Oromiyaa jedhu jalatti gurmaa'an waboo dinagdeen jabeessuuf qarshii impaayera Itoophiyaa 196,349 waboof gumaachanii jiru. Gara fuula duraattis tokkummaa keenya cimsinee hanga lubbuun gootota bilisummaaf wareegamee firii argatee abbaan biyyummaa keenya mirkaneeffannutti waan dandeenyu cufaan waboo bira dhaabbanna jechuun waadaa seenuu isaanii gabaasa ajajaan olaanaa abbaa waboo arraata biyyoolessa Oromiyaa qaqqabsiisaniin beekuun danda'ameera. Nutis galatni keessan bilisummaa haa ta'u ittiin jenna. Horaa bulaa deebanaa. Injifannoon uummata Oromoof. Giddugal Oromiyaa Bashaggar Aanaa Boseetiif Fattaallee quunnamtii bilbilaa irraa kutuun uummata dararaa jiraachuun barame. Jaalawwii Muhammad dabalat qabe. Murni bilisiginnaa uummata Oromoo dukkana keessatti rakkisuu itti fufuun onkoloolessa 23/2022 irraa kaasee hanga guyyaa irraatti godina Bashaggar Ona Faantaallee fi Boseet irraa quunnamtii bilbilaa kutuun uummata dararaa jira. Sababni murni aangoo isaa tikfachuuf waan dabaacuuf hojjechaa jiru quunnamtii bilbilaa uummata irraa bal'eessaniif akkuma Oromiyaa kutaalee akka Shaggar Lixaa fi Baha Wallaggaatti uummata naannolee irratti uummata xiyyaara waraanaan rukuchaa jirutti rukutuuf qophii geggeessaa jiraachuu shakkii qaban uummanni dubbachaa jira. Waraanni lafoo murni bilisiginnaa gaara keessa deemee sakatta'insa waraana bilisummaa Oromoo jedhuun socho'aa jiru. Miidhaa hawaasa nagaa irra qaqqabaa jirus akkaataa itti adda baasan dhabamee jira. Dabalataanis Ona Boseet magaalaa Walancitii keessatti milishaan warra guyyaan hojii humnaa hojjetanii jireenya harka irraa gara afaanii jiraatan dirqamaan magaalaa keessaa guuruun xaafii ofii humnaan haamsifachaa jiru. Erga haamsisaniin booda nyaatas ta'e qarshii tokkollee osoo hin kenniniif itti fayyadamanii ofirraa geggeessu. Walumaa galatti Ona Boseetiif Faantaallee keessatti dararaa murni bilisiginnaa waraana isaa bobbaasuun uummata nagaa irratti raawwachaa jiru daangaa darbuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaa onoota lameenii addeessaniiru.
Murni biltsiginnaa ajandaa adda addaa baasee uummata Oromoo burjaajessuu jirgodin Arsii Lixaatti ilaaf doorsisa cimse. Jaalmurteessa bantii waan itti darqaba. Onkoloolessa 23 2022 godina Arsii Lixaa bulchiinsa magaalaa Shaashamannee keessatti kaabinoonni murna biltsiginnaa manneen jireenyaa fi daldalaa irra deemuun maallaqa maqaa deeggarsa raayyaa ittisa Impaayera Itoophiyaa jechuun qarshii humnaan olii jiraattotaa fi daldaltoota gaafataa jiru. Namoota maallaqa maqaa gargaarsaan funaanamu kana kennuu dide ni reebamaa akkasumas ni hidhama. Bulchiinsa magaalaa Shaashamannee ganda duwwaa tokko keessatti obbo Siyaasan kan jedhaman abbaa ijoollee 6 fi nama siyaasa kam keessaayyuu hin qabne akkasumas hojii dhuunfaa isaanii hojjechuun ofii fi maatii isaanii jiraachisan waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabde jechuun baatii tokko dura hidhanii buufata poolisii ganda duwwaa 2tti rakkisaa jiraachuu maddeen irraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Kana malees guyyaa dheengaddaa kana dargaggoo Huseen jedhamu jiraataa magaalaa Shaashamannee ganda duwwaa tokko kan ta'e yeroo kaadiroonnii fi poolisoonni murnichaa magaalaa keessa deemanii maallaqa deeggarsaa funaanan sababa maallaqi funaanamaa jiru waan gaafate qofaaf reebanii hidhuu maddeen dabaluun ibsaniiru. Ajjechaan hidhattoo biltsiginnaatiin ilmaan Oromoo irraan raawwataman ammaachullee Shaggar Aanaa Baakkoo Tibbee qeerroo tokko ajjeesan. Jaalicciitii bantii bal'inni isaa qaba. Murni abdii kutate biltsiginnaan Oromiyaa dachee dhiigaa taasisuun godinaalee Oromiyaa keessatti ilmaan Oromoo Oromummaan yakkuun ajjeesuu daran hammeessee jira. Onkoloolessa 24 bara 2022 lixa Shaggar Ona Baakkoo Tibbee magaalaa Baakkoo keessatti qeerroo Oromoo maqaan isaa Hundaa'ol Waaqumaa jedhamu waraanni faashistii Abiy Ahimad naasuu tokko malee rasaasa itti roobsuun ajjeesanii gatuu jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Qeerroo Hundaa'ol Waaqumaa nama nagaa hawaasaa fi hiriyoota isaa biratti jaalala guddaa qabu ta'uu jiraattonni himuun murni Oromummaa balleessuuf bobba'e kun badii tokko malee lubbuu qeerroo kanaa obbaasan jechuun miira gaddaan guutameen dubbataniiru. Abiy Ahimad mootota addunyaa kanarratti lammii isaatti waraana bobbaasee ajjeesisuun cinatti haleellaa xiyyaaraa nama maleeyyii fayyadamuun boombii samii uummatatti roobsuun sanyii duguggaa raawwachaa jiru ta'uun sadarkaa duraa qabateera. Godilli Xarargee Aanaa Mi'eessoo keessatti waraanni biltsiginnaa nam lamijjeessuun manneen jiraattota 5 ibiddaan gubu jiraattoti dubbatan. Jaalaqaafan Fayyeeraa bal'inni isaa qaba. Mataan nafxanyootaa Abiy Ahmad golee Oromiyaa cufatti waraana isaa bobbaasuun ilmaan Oromoo ajjeesuu fi manneen jiraattotaa qabeenya guutuu waliin gubuun barbadeessaa jiru. Onkoloolessa 25 2022 godina Lixa Harargee Ona Mi'eessoo Araddaa Daalachaa ganda Qimmiixxaa keessatti jiraattota waltajjii baasuun ilmaan Oromoo 2 uummata duratti rasaasa itti roobsuun ajjeesuu jiraattonni dubbatan. Ilmaan Oromoo maatii waraana bilisummaa Oromooti jedhamuun ajjeefaman kun Muhammad Alii Adamii fi Alii Xayib kan jedhaman yoo ta'u namoota maqaan isaanii hin beekamin 3 irratti dhukaasuun bakki isaan geessan hin baramin jiraachuunis beekamee jira. Murni badiisaaf bobba'e kun onkoloolessa 25 2022 Onuma Mi'eessoo Araddaa Daalachaa ganda Qimmiixxaa keessatti manneen jireenyaa Ahimad Muhammad, Abdii Ahimad, Abdallaa Muhammad, Adam Umaree fi Abdii Muhammad Surur kanneen jedhaman qabeenya guutuu waliin abiddaan gubanii balleessus jiraattonni onichaa dabaluun ibsaniiru.